Ashama harka fuunee hordoftoota siiqan TV kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoon yaabatu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa ani nagaa kootii obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba isinis akka nagaa naataa tan abdii guutuun qaba jecha akkasuma warroonni chaanaala kiyyaa haarawaa taatanii like share subscribe gochuudhaan maatiin ta'a akkasuma warroonni immoo maatii taatanii like share gochaa jirtanii hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha har'a immoo viidiyoo walitti deebinee jirra. Har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu hanga dhumaatti na waliin ta'an affeerraa kooti walitti deebina. Har'a waan qabadhee dhufee yaa'u akkuma beekamu wantoota miidiyaa irratti deemaa jiran irraa waan xiqqoo dubbadha akkasuma immoo obboleettii keenya kuullee irraa waa dubbachuu barbaada maaliif namni tokko yoo akka malees beekumsa qabaatee fi yookiin miidiyaa irratti beekumsa argadhaadhaa fi akka malee ta'ee safuu ofii cabse baay'ee nama jibbisiisaa jechuudha. Akkuma beekamu ka obboleewwan kooyi hin agartan miidiyaa irratti wanta isheen jechaa jirtu namoota gurguddaallee wanta amantootallee walitti qabdee arrabsaa jirti jechuudha. Innaa wanta tokko isheedhaaf dhaamuu barbaada akkasumas obboleewwan koo isin hundi keessaniyyuu jechuudha. Obboleettii keenya kana yookiin namni itti dhiyaatan yoo jiraatan gorsuu qabdu jechuudha. Maaliif sababa nama tokkooti namni hayyoonni yookiin immoo beektonni sheekonni qeessonni arrafamuu hin qabu abadan. Maaliif nama tokkoof jecha jechuudha. Innaa amma obboleettiin keenya kun waan gaariin hojjedha isheetti fakkaate. Waan baqa beekumsuma argachuuf yoo yuutuubiin baduu dhiisee yoo gubate maal rakkoo qaba. Kam yoo gubatas kam fooloo taasisee ishee guddisu namuma Oromooti ilmuma Oromootitti ishee guddisa. Maaliif akkanatti uummata kana gadi qabdee raa'atte gadi xiqqeessitee kaatti ishee arrabsiti jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Ani kan jedhu bichaa kan na ajaa'ibu dhugaa obboloota koo baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Qoy shamarri yeroo kana safuun hin jiru. Qoy miidiyaa kanarratti obboleessan qabdu, obboleettiin qabdu, abbaan qabdu, haadhaan qabdu. Firan qabdu akkamitti wanta safuu ishee cabsu wanta dhiirriyyuu hin dubbanne dubartiin akkanatti nama arrabsiti miidiyaa irratti baatee jechuudha. Maalidha kun? Beekamtii saba ishiidhaaf kennamoo arrabni maalidha? Waan gaarii hojjettee yoo dabarte hoo nama arrabsuun akka cubbuu ta'e hundumtuyyuu amantaan kamiyyuu hin eeyyamu hin beekama. Nama arrabsuun cubbuudha jechuudha. Maaliif nama arrabsiti? Beekamtii arrabaan argatte? Maaliif waan gaarii osoo fooloo xiqqishuu qabaattee waan gaarii osoo hojjettee dabartee addunyaa kanarra isatu ishiidhaaf filatamaa ta'a jechuudha. Har'a isheen tuktukiin na jalaa gubate jettee waan nama gadi xiqqeessaa ooltii afaan badaa afaan ani beeku ijoolleen dhiiraa amma beesabaati. Ani dhugaa dubbachuuf ijoollee dhiiraa baay'ee nama saggana. Maaliif hojjettanii sababni isaas ijoolleen dhiiraa nama arrabsitu akkasitti afaan baalagee kana nama arrabsan jechuudha. Bakka ijoolluma shamarranii keenya qabne jechuudha. Keessaa ijoollee shamarranii bakka maaliif akka ta'e hin beeku ani. Maaf safuun dhabame? Maaf qaanii dhabame dhugaa rabbi jechuudha. Qaanii dhabame jechuudha. Innaa obboleettii keenya waaqayyoon karaatti si adeemsisu yaa qajeelchu jenna kan maal goona ree rabbiin ishee yaa qajeelchu. Dhugaa akkuma amantaa keessatti mee kardhaa fi baalis dhugaa maraatteerte bakka amma shaamaa gatteerte jechuudha ishee. Sanuu biyya ormaa keessatti maaltu ishee maraache akkanatti waanuma hundaa ammaa maraatte. Namni tokko yoo waan tokko jedhe isheen ol baatee raawwatte afaan ishee keessaa ofii malkii nan bareeda jetti. Ofii immoo wanta ishee keessaa bahu waan shamaa afaan shamaadhaan nama arrabsite jechuudha. Innaa obboleettii koo wanti si dhaama waaqayyoomti karaatti si adeebisu arraba kanallee si haadhisiisu maaliif namni nama arrabse ofiifuu cubbamaadhas maaliif addunyaa dhiphattee wajjin maaltu si dhiphise atamma nama guddoodha yookiin heerumtee daa'ima biyyaa qabaachuu dandeessa hin beeknu yookiin asii qabaachuu dandeessa hin beeknu abbaa manaa qabaachuu dandeessa hin beeknu namni miidiyaa kanaa kan beekamu hundumtuu wal qixxeedha. Kan heerumes kan hin heerumitti sa'aatii kanatti wal qixxeedha. Dhugaa isiniin jedha maaliif hin beekamu? Oduma abbaa manaa qabdu janajjanti. Oduma abbaa manaa qabdu abbaa manaa heerumti asitti. Abbaa manaa biyyaa qabdi ofii ishee asitti heerumti. Bara safuu akkamii keessas akka jirru nu dhibe. Obboleettii keenya sin beeku ani garuu waan ati haasoftu keessatti baqa waan na as dhallee dhugaa rabbi baay'ee tokko na jibbisiiste jechuudha. Baay'ee na jibbisiiste. Yoo samoona ilaalu waan nama yaadi qabu fakkaatti. Yaa rabbi dhirsa gaarii naa yaadi jetteetu rabbiin ofii kadhatte. Innaa dhiifama jidduu addaan kutee innaa obboleettii keenya kana dhugaa baay'ee nama kan azaazanudha. Har'a isheen nama guddoodha. Namni waggaa 20 gadii hin jiru
biyya alaa kana keessa hundumtuu nama 20 oli hundi keenya jechuudha gurguddaa nama daa'ima godhatee buluudha malee amma sa'aatii kanatti naa abdiisatu arbaatiin irratti cufee jira naa obboleettii keenya kana hin beennu daa'ima nama godhatee hunduyyuu yaa'u isheen amma yookiin hin beekamu kan namni kun biyyaas qabaachuu dandeessi asiis qabaachuu dandeessi akkuma isiniin jedhe garuumma safuu ofii eeggachuu qabdi isheen odoo deechee haadha daa'imaati yookiin immoo deechee qabaachuu dandeessi akkuma isiniin jedhe hin beekamu kanaafiyyuu safuu ofii eeggachuudha yoo daawullee baatani maaliif kanumti ishee fuudhu sunuyyuu akkamitti fuudha ani kan na ajaa'ibu ijoollee shamarran akkatti nama arrabsitu kan akkamitti fuudhanii waan afaan baalageedhanii dubartiin afaan baalageedha nama arrabsitu dhiirri maa akkamitti fuudhan jedhe bar gaafa san isaa yuuna arrabsiti dhugaa rabbiin siniin jedha dhugaa maal akkatti arrabsuun kun maal afaan baduun kun maalidha safuu ofii eeggachuudha dubartiin kama gajjettetu gaariidha kan gadi gattee bultetu gaariidha waan gaarii osoo hojjette hanga nama arrabsuu fi miidiyaa irratti halkanii fi guyyaadhaan laayivii seentee iyyitu iddoo gara tiktookii gara feesbuukii kana waan gaarii hojjetatte gara yuutuubii kana waan gaarii hojjetatte akkasuma immoo achumarraanuu waan gaarii osoo dabarsite dhaamsa gaarii barumsa gaarii osoo dabarsite nama gaarii taate jechuudha isheenillee dhirsa gaarii argatte jechuudha amma dhirsi amma an dhirsallee dhirsa isaa kanarraa iyyuu warra fuudhullee ilbaan ani hin beeku dhugaa warra akkasii fuudhu kana laayillee isaallee warra iyyuu san jaallatu fakkaate inna maal jechuu barbaade walumaa galatti afaan isheessan afaan ishee sirreeffachuu qabdi abadan kanas maaliif dubartiin kama gajjettetu gaariidha dubartiin yoo miidiyaa irratti iyyite faayidaa hin qabu gaafa san isheenillee dhirsa yoo heerumtellee isheen gara miidiyaa kana jetti halkanii guyyaa liiguma seente jechuudha bultiileen godhattu dubartii miidiyaa irraa yaa'u jechuudha osoo namni bultii ofiitiif jarjaru dubartiin bultii ofiitiif jarjartu dhugaa gara miidiyaatti fiidu jechuudha yoo miidiyaallee fayyadamuu barbaadde miidiyaa qarshii irraa argamuu barbaadde miidiyaa qarshii irraa argattu barbaaddi waan barumsa qabu dabarsite achirraa qarshii argachuu barbaaddi malee kanuma liivii seentee iyyaan ooltu kanuma liivii seentee arrabsa nama arrabsaan ooltu jechuudha dubartii baay'eetu jira dubartoonni kan akka arabaa amaaraa tigree maaliin kun hin jiran ijoolleen yoo warri yuutuubii gurguddaa kana mee ilaalaa dhugaa rabbeetu akkatti isaan waan gaarii hojjetanii barumsa gaarii dabarsan keessattuu ijoolleen amaaraa dhugaa nama saggara ijoollee amaaraa yaa afaan kana wallaala yaa barreeffannoo kana wallaala afaan kana Isaan beekne afaan isaatii hojjenne waan gaarii hojjette dhugaa isaan akkana jechuudha dhugaa siniin jira baay'ee waan gaarii ani ijoollee amaaraa nama arrabsitu argeen beeku ijoolleen tirgeellee nama arrabsitu ijoollee bateenya oromoo kana baqa yeroo tokko nuti iyyuu oromoo ta'uu keenya baay'ee na jibbisiisa yeroo tokko yoo miidiyaa hante ilaalu jechuudha maaliif baqa keenya ishee qajeelchuu wanti godhamu tokko hin jiru maaliif nama tokko yookaan inni karaatti hin deebine ta'e ittuma dhiista malee wanti gootu hin jiru kanaafiyyuu osoo hanga achirratti baanii iyyanii waan gaarii hojjetanii darbanii addunyaa nuun dhiphatte maaltu addunyaa dhiphatte wajjiniin tuktukiidhaaf fooluudhaaf jettee nama arrabsuun hin barbaachisu jechuudha dhugaa waaqayyo jechuudha har'a isheen immoo fooluma kanan argadha yookiin fooloo kanan alaa guban jettee raawwattee kaanis gadi qiccee kaanis ol qiccee akkasitti nama arrabsiti jechuudha waaqayyoon ishee sirreessu malee maal jennare Nga kanaafiyyuu obboloota koo hundi keessaniyyuu akka dhaamsa akka obboleettii tokkotti kan isinii qabu ani abdiisaa fidi akka obboleettii tokkotti kan isinii qabu namni tokko yoo waa godhe safuu eeggachaa nama san keessan gaafadha nama tokko yoo aarirraa qabatte nama san keessan gaafadhu malee miidiyaa irratti baatee nama arrabsin maal faayidaa qaba maal argatta miidiyaa irraa namni afaan namatti qabu malee wanti biraa hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyoon ishee asirreessu obboloota koo hundi keessaniyyuu wanta akkanaa kanarraa fagaadhaa nama akkanaa kanarraa illee fagaadha namni fechuun gaarii nama balleessiti jedhanii nama michuu yookiin gooddanyaan ishee balleessiyyuu malee sirreessitu jechuudha. Waaqayyo karaatti ishee adeebisu obboleettii keenya kana jenna kaawwatti goonuuf hin jiru. Dhugaana baay'ee na jibbisiise bara kana keessa maaliif kan nama arrabsu shamara malee nagarta. Ishumatti bakka tuktuku kana arrabsa wala tuktuki laafi seenan shamara malee dhiirti tachi arrabsu takkane an ijoollee dhiiraa nama arrabsu argeen beeku sirumaayyuu jechuudha tuktuki irratti nama arrabsan isaan jechuudha ati abdiisa innaa akkasii siniin jedha obboloota koo kanuma har'a dhaamsina min qabu innaa obboloota koo kanaafiyyuu yeroo tokko kaane kunoo yeroonni haasa'u keessatti daa'imti waan jirtuuf yeroo baay'ee waan haasa'u addaan kutaa waan haasa'u sun illee nan wallaala beektanii innaa akkasii waaqayyoon asirreessu obboleettii keenya jechuu barbaada yaa
annacha tokkotu foon hunda ajechaa sanii walumatti qabdeeti walumatti qabaniiti nu hunduma keenya iyyuu shamara biyya alaa jedhanii nu arrabsaa jiru jechuudha hin beektanii hunduma keenya nu arrabsaa jiru jechuudha sababiin isaas yaa'u ka hundumtuu tokkuma akkuma beektu akkuma tokkootti nu laalu jechuudha yoo takka ittiin baddillee nullee immoo akkuma sanitti nu laalu jarri kunniin jechuudha maaliif bakka shamara alaa hunduma walitti qaban isaan kan jedhani garuu nuti nan kaayyoo qabutu jira kan bultii qabutu jira kan safuu beekutu jira kan amantaa ofii beekutu jira waan baay'eetu jira jechuudha kanaaf hundumatu garuu walitti nu qaban nama tokko lamaa fi maqaan shamara hunduma biyya alaa jirru kun arraafamnaa jechuudha garuu kun ta'uun qabu walitti nu qabuun qaban kalaas kan maraatte kophaatti achirraa baasanii arrabsuudha malee shamara biyya alaa akkas jedhanii walitti qabanii nu arrabsuu miti maaliif kan kaayyoo baay'eetu jira waan ta'eef kanaafiyyuu warroonni akkasitti nama arrabsanillee hin jira waan ta'eef irraa of qabu qabu isiniin jedha kanaaf yoo amma obboleettiin keenya amma isheen suni ani hin beeku ani isheen nama arrabsuu malee akka miidiyaa ishee waraabee walii gad afarsaa jiru hin beekamu feesbuukni madadeen kan ishee yuutuubiin kan ishee tiktokiin kan ishee wanta isheen arrabsaa walitti sammaree deeqa waliin deema obboleessa fi obboleettiin fi yoo argan maal jedhu yaa safuu kana dhugaa kan si fuudhu sun gaafa san maal akkam akka jedhee si fuudhame moo akkamatti fuudhaa akka farda leexoo san ta'u dhugaa gisee tokko yoo laalee jedhu shamarri nama arrabsuu akka farda leexoo kun agartee albula kan jedhanii tokko hin beektanii miti albula jedhuuni biyya keenyatti hin beekanii farda ala bulu tokko jireedha bineensi illee nyaatu jedhanii beektanii wanta akkasiisan jechuudha shamarri akkas natti fakkaate shamarri onlaayinii irraa iitu tun nama arrabsitee safuu gattu tun akka farda albulaa san kalaas ofiin bula jechuudha bakka inni ofumaan bulaa dhugaa dhuguma bar waan ima jiru kun ofumaan bula jechuudha bar akka maaliifii bakka warra sodaa hin qabdu jechuudha bakka akka fardaa san farda ammaa bineensa san sodaatu ofuma ala bulaa bineensi nyaatu kalaas si'atee jira jechuudha beektanii akkasanii jechuudha ijoolleen tikirraa iyyaa ooltituun illee akkasuma safuu gattituun illee akka farda ala bulaa san dhugaa sanii jira liqimsaa kanuma dhugaan jirtu dhugaa rabbi maaliif har'a isheen osoo safuu qabaatte osoo immoo sodaa qabaatte odoo kan sodaa qabaatu ta'e jechuudha warra ishee sodaatti afaan baalagee namni mee nama arrabsullee arrabni mee hin jira arrabni nama arrabsanii illee hin jira ijoollee kan safuu afaan kana keessaa kan wanti jedhanii ani waan san jedhee illee hin beeku hagan dhaladhe wanta akkasii namaan jechuun immoo dhugaa waaqayyoo jechuudha baay'ee ulfaataa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu innaa akkasii obboloota koo maaliif shamarri safuu beektu dhugaa isin jedhee sodaatti maaliif abbaa ofii sodaatti maatii ofii sodaatti akkasuma amantaa ishee sodaatti waan hunda safuudha kan ishee fuudhu sun illee immoo boru namni ishee fuudhu sun iyyuu hin jiru jechuudha beektanii yoo safuu qabaachuu baatte jechuudha. Innaa kanaafiyyuu dubartiin kama safuu qabdutu kama immoo gajjettutu gaariidha kan dhirsallee kan gajjettutu dhirsa gaarii argata malee shamarri miidiyaa irra eeyyitu gaarii miti jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti waaqayyoon ishee haa qajeelchu siniin jedha obboloota koo isinis akkasuma jedhaan maal jennare maal goonare maqaan keenya dhibaadeenu maqaan keenya biyya jira barre isi warri shamarran biyya alaa akkas taatanii isi warri shamarran biyya alaa akkas taatanii maal taatan nuun jedhu nu maal goona kaa jedhan nuti hin dalaganna mana namaa keessa jira kushiinaa namaa keessa jirra hin dalaganna nu takkaaf jedhamee kan dalagaa dhabdee sammuu ishee maraatee amma dalagaa dhabdee maaliif dhugaa micoon gisa tokko wallaalee laalee jedhu micoon dalagaa dhabdee beektanii qaata iyyuu jalqabde qaata ijaazaa kana galteerti qaata je'amee qabu waggaa deemuun ol gatu fakkaata dalagaa qaata galte duraan gisee dalagaa artu tokko nama arrasitu nama isaan dalagaa fi dalagachaa laayivii seenti amma garuu safuu gattee dalagaa sin dhabdee micayyoon kanaan maraatte natti fakkaata akkasitti maraattee jechuudha. Maaliif amma ijaazaa jirti ani maaliin akka ishiin daataa guuttattee kan xiyyaa ooltu rabbiin kiyya haa beeku rabbi nama dhibaa yoo lebe biyya ormaa kana keessatti bishaan aylaandii takkaa yoo of mana xalabaa hin jiraatini namni sii kennu hin jiru jechuudha gazaba keetiin bitatta jechuudha garuu ani isaan akkamitti kiraan manaa hin jiraa nyaanna jiraa uffanna jiraa yookaan shamarran kun kaalee kaskasa baay'ee barbaadna nuti wantoota kana maa akkamitti akka ishiin guuttattu rabbiin kiyya moo birruma duraa hojjetattee qabdu kana qusachaatuma gooti moo jarajjanteetti fidu moo ani waanuma ishiitu naa galuudha jechuudha micayyoon takkatti wajji ilaalu amma kuuleen jedha suni dalagaa dhabdee dalagaa dhabdee maraachaa jirti jechuudha rabbiin karaatti ishee adeebisu maaliif yoo namni dalagaallee dhabe
هنجلا خلاص قرب ينجلتو قلتو كان خلاص كان خجت سني قلتي خجتو ما كان مسبا دلقاي أبني سرت مراتا ما لنا ما ندو نوا كيو كرات سيادة بسوا بولتي كأنيا سينجنا وانتو كتو خجتو يادي ما لنا ما عرفوا يادني نقوم في الليل يوتا إجتو لا نمني ما نسي وسوان غاري خجتة الدنيا هرا برتة أتس بوروا كيو برت اللي جالتهم تنا برت اللي جالت أما شيء برت جبمته واقعي جالت لما كان يشوف شيء واقعي برتدي فتما هنقبل نمني الدنيا تنافيه كان وجهنو كان جرانو كان وانغاري وجهنو الدنيا ارغسا تنافسون تانه الدنيا شيء بروسني وانغاري وجهني دربو قبل وبلو تكو مالفي الدنيا تو ارغسا ربيا رادي من بينو غرو من كن زلالمي ستيدين سنجتو تنافيه الدنيا تناف نبتنا وجي نبتنا وانت سركسي وندما إيسا دقة وانت سركسي وندايو تمسجن جدي برادر قرما تسوي وندا تمسجن جدي برادر مالفي الدنيا من قرمت مالي إن سكرت الدنيا جتو إنك نافيو الدنيا دبتو جين دبتنا بلو تكو سنين جتون جالت دا وندك يسانو سنين جالت سنين كبجا يو يا دكاباتنا كسممو وروني سيفان توبدا ما تنتاني ما تتاتي nuti dabalana sinjina wala jajjabe sunu wal male huma qabnu sunu jada oromo koy akasi kaya o kasin kallaltani war tuktukiti male ba ina jolle yo yada wani ul qayare hiya lalani kallalamu kan tuktukiti kana fama jolle tuktuki kan wara amne tude to sakko male kan amma fakini yo bromsa to ko dabarte yo ko wanto ko agarsiste abada si filala video sanjishu na kasi video ta wali dawachu yadai wal jajjabe su yadai mana wali dufu yadai والقدمنا والمريم قبنو فولو والقداي سبسكرايبي والقداي شيري والقدا لايكي والقدا سيجدا كرهتو ما وطفات ايو يادا قباتني لكوفسي ان كومنتين بنادا جلت كتبون دغتنا والفادا سنين جارت سنين كبجون دكيسني